Mucattiin fuula gammachuu qabdi. Ani maqaa abbaa ishee kan gaafadheef abbaa isheetiin wal baruu barbaade osoo hin taane feesbuuka irra ishee barbaaduufi malee harka koon dhiqadhee yeroo deebi'u dhaabbadhee akkas jedheen ati obbolaa hin qabdu jedhee gaafadheen. Aaran hin qaba obboleeyyan 3 qaba. Isaan keessaa 2 kan saaloonii jiran obbolaa kooti. Tokko ammoo ilma isaa jalaa dhukkubee amma reefuu deeme. 3 isaaniitu bultii ijaarratanii bahanii jiran naan jette. Qottisuu manaa tahuu isheetti kan jedhe. Hardaaf informeeshina baay'ee akka walitti qabadhe yaade boru Mikiyaas fa'aaf hima ofiin jedhe. Erga nyaannee geessinee booda abbaan ishee gaafii natti heddummeessan barumsa amantaa yeroo na gaafatan ani burjaajoynaan barachuu dhabuu kiyya galeefi natti fakkaatee narraa dhiisan. Isaan abbaa amantiiti. Feeban ammoo yeroo 10 ol natti dawwalti. Bilbila koon cufadhee ohoo guyyaa duraatti naa nyaatamu. Abbaan isii ijoollee saaloonii jirtu tokko tokkoon erga wal na barsiisanii booda amriyyaa waamanii naannoo barsiisin kaanaan jedhan. Galanni karabbiiti. Amaanaa fudhadheetii miti. Akkanumaanuu na keessaa dhahataa jirti. Mataa kiyya gadi qabadheeyyuu na fudhattee jirti. Waa xiqqoo erga itti dubbadhe isii tahuu dhabnaan aari. Anaa rafuuf jedhu Miikiin bilbilee anis bilbila kaase. Miiki jedheen. Habiibii yaada maraataa qabadhee siif dhufee waan ijoollee shamarraniitiin wal qabate amma yeroo akaakoon koo nama gorsuu dhagaheeti ganama bal'inaan siif himanaan jedhe. Miikiin kama hin jirre jarjaree jira. Anaafis mee haa bariitu waan amriyyaa himaafiin jedhe. Amala Mikiyaas keessaa kan hedduu na ajaa'ibu dhiisi waan jedhaniin itti abaasuu isaati. Ganama akkuma lafti bariiteen hanga ammaatti amaloota shamarraniitiin nyaatamaa jirra waan faayidaa hin qabne dalagaa turre naan jedhe. Badaa akaakayyuun isaa jaalallee qabaachuun badaadha jedhanii ni wayita haalaata jedhe. Ajaa'ibee ilaalee kanaafuu ati amma hilan hin dhiisuu heddaaree jedheen. Maaliif hin dhiisa naan jedhe. Bitaana galee kanaafuu maal haasayaa jirtaree jedheen. Miikiinis tasgabbaa'ee naaf himuu eegale. Ilaali habiibii osoo nuti shamarran mana barumsaa naannessinu mallaqni guddaan nu dabree jira. Galgala naaf galee bar mucattii ollaatii ennaa san hin beeytaami dhagaa shakiimee sun biyya Arabaa deemuuf yeroo akaakoon kiyya gorsuun hin dhagahu seeta. Maal akka jedhin beeytaa naan jedhe. Achi biyya Arabaa keessatti shamarran jirtu ijoolleen daddaalattiin sossobdee mallaqa isaanii akka irraa nyaattu dhagahe. Kanaafuu mallaqa kee sababa jaalalaatiin jettee nama tokkotti hin ergin yeroo jedhaniin dhagahe. Maal qaba akaakoon koo hanga ollaanatti gorsu akkamitti akka nyaadhu na gorsee irraa nyaadhee jedhe Miikiin. Kanaafuu amma booda eelanii fi feeban irratti yeroo kenna dabarsataa shamarran biyya Arabaa jirtu feesbuukaan adamsinee yoo irraa nyaanne maal sitti fakkaata naan jedhe. Yaada bareedaa kawaa takka irraa hin hir'atin fidde kuni abinnatii fi kariimiin iyyuu ni ilaallata. Achumaanuu sodaa shamarran irratti qaban irraa kaafnaan jedheen. Sana booda kara mana barumsaa deemnee kariimii fi abinnatii wajjii wal agarre. Mana shaayii cornaaqqee irraa nyaannutti wal agarree cornaaqqee keenya shaayiidhaan ajajannee likkitti yaada Mikiyaas fide kana dhiheessineef. Jalqaba irratti shamarran biyya Arabaa jirtu laallee feesbuuk irratti hiriyyummaa gaafachuudha. Akkuma yaada kan irratti walii galleen Mikiyaas gama kiyya garagalee. Ollaan keessan sun muudii bareeda qabaanaan jedhe. Miikiin yaada biraa fidee na irraanfachiise malee waan amriyaa dubbachuun dirqama ture. Achumaa waan galgala uumamee fi waan amriyaa takka takkaan himeef abinnat nyaara isaa walitti butee isii tana ammaa yoo jaalalaan jilbiinfachiifte barsiisaa jaalalaa siin jenna guyyaa sanarraa kaasnee naan jedhe. Ani barkana ajaa'ibu abinnat jaalallee tokko osoo hin qabatin anaa marsaa afraffaa irra jiru xiiqii na qabsiisuu isaati. Kariimiin ilaalaa feeban yeroo na dabbarte gama isheetti garagala jedheen. Kariim Huseen ilaala Miikiin yaada kana didee ollaa janajjanuun immaa hin taatu naan jedhe. Isaanaaf dhiisi jedheenii bilbila keenya irratti xiyyeeffannee shamarran biyya Arabaa jirtu barbaaduu eegalle. Afran kenna keessaa xiqqaan Kariimi waggaa 17 jedha kan dhugaa beeku rabbuma. Nuti umrii 19 keessa jirra. Kutaa kenna keessaa umrii bareedaa kan qabu nu hidha. Ani sababa du'aa abbaa kootiitiin waggaa 2 barumsa dhaabeen ture. Mikiyaas ammoo erga galgalaahee barumsa eegale. Abinnat yeroo baadiyyaadhaa dhufutti duubatti hambifame. Hanga dandeenneen shamarran hedduuf riikweestii erginee fi oonlaayinumarra oolan natti fakkaate. Yeruma san cinaan koonfarmii deebisan. Ani akka maqaa jaraatiin tartiiba galchee barreessuuf eegale. Tokko tokkoon isaanii hin deebisan irra hedduun garuu naaf deebisan. Likkitti barreessuu eegale. Kara kutaa deebinee osoo barsiisaan barsiisuu teessoo duubaa irra teennee feesbuukaan janajjanuu eegalle. Sa'aatii 9tti barumsarraa gadi dhiifamnee ani akkuma baratame feebaniin arguuf deeme. Ammoo guyyaan jimaata sanbata xiqqaa barumsa qabaattus ani barumsa hin qabu. Isiif jedhee akka hin baane ammoo haadha koon gargaaraa oola. Dilbata ammoo ishee waan manaa hin baaneef wal arguu hin dandeenyu. Kanaafuu jimaata kenna jimaata bareedaa gochuuf halkan hanga sa'aatii 12 turra. Halkanaafuu yeroo agarru boo'icha ishee dhaabuu hin dandeenye. Hammadhee sossobee achumaan kaaffee naannoo sanitti argamu seennee akkuma teenyeen imimmaan irraa haqee obsifee biyyee maaltu maal ta'e qooyi jedhee gaafadheen. Isiinis hudhamaa barsiisaa Iyyaasuu ni beeytamii yuunifoormii uffatee dhiira waliin yeroo dhaabbattu si arge warra keetitti si himanaan hin jedhu seetaa naan jette. Iyyaasuu jechuun barsiisaa isiiti.
Harka kootiin rifeensa ishee qaqqabaa garuu manatti hin bilbille miti jedheen. Miila isaa irratti jigee kadhadhee irra naaf dabre lammata akkasin agarre naan jedhe. Barattuu kutaa 11ffaa irraa waan eeggamuu miti jedhee oowwisee dubbate naan jette. Anis bakka hin cinqamin amma booda yeroo dhuftu uffata biraa borsaa kee keessa kaayattee qabattee dhufta yeroo mana barumsaatii baatu jijjiirrattaa jedheen. Feeban fuula gammachuutiin yaada bareedaa naan jette daddafii kiyya dinqisiiseenii. Isii kan cinqaa jiru garuu lammata qabamuu isiiti. Amma irraa yaanni hirdhatee jira. Yeroo yaanni irraa hirdhatutti sirbuu eegalte. Feeban yeroo sirbitu hedduu dasna jedha. Galgala harmee koo waliin kaaffee yeroo cufnee gara manaa deemnutti Amriyyaa balbala isaanii duratti iddoo ilillii yookaan abaaboo itti dhaabamu yeroo olii gadi ooftu irra geenne. Haati kootis meeshaa ani harkaa qabu narraa fuutee mee deemii gargaari. Dalagaan kun dhiirarraa bareedaa naan jette. Ajaja fudhadhee gama dallawa warra Amriyyaa deeme. Haati koo ammoo kara manaa galte. Lafa osoo lallaaffisuu Amriyyaa ol jedhee laalee yeroo namni kara manaa galutti kakana olii gadi ooftuuf cimtuudha akkasiin jedhaniifimi jedheen. Amriyyaan kolfa ishee qabachuu dadhabde koflitee ilkaan ishee kan shiboodhaan hidhamisan hidhii isheetiin dhoksite. Kofaltee yeroo fittu dubbi barbaadaa wahiiti ati naan jette. Haasawni ishee waan akkasii wahii qaba. Anis maaltu si gammachiisa jedhee gaafadheen. Ani jireenya gammachuutu na gammachiisa naan jette. Fakkaattuu abbaa ishee wahiiti. Amansiisuun akka yeroo dheeraa natti fudhatu yeroo masannaaf gale. Kanaafuu jaalallee hin qabdu jechuudha jedhee gaafadheen. Itti fufa. Kutaa itti aanu keessatti maaltu uumama jettanii yaaddu? Namoonni seenaan kun isinitti tole laayikii cuqaasaa. Seenaa kana hanga dhumaatti dhageeffachuuf seenaan kana keessatti maaltu maal akka uumamu beekuu yoo barbaaddan chaayinaalii kana sabiskiraayib godhuu hin irraanfatinaa. Yaada gaaffii yoo qabaattan koomantii jalatti naaf barreessaa. Kutaa itti aanuun hanga walitti deebinutti turtii gaarii isiniif hawwa.